Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota sagantaa Fatwaa Afaan Oromoo. Hayyama Rabbiitiin waa'ee soomanaa paartii takkaffaa jalqabnee jirra. Gaafii takkaffaan akkana jetti. Sooma namaaf soomuun ni danda'amaa? Tajettu yoo taatu, balballoomni gaafii tanaa abbaan kiyya qaari'ee jira yookaan immoo du'ee jira, Rabbiin haa maaru yookaan immoo Rabbiin araarama haa godhuufi soomana amata tokko irraa qaban ummaatiyyarraa tajettu yoo taatu, deebiin gaafii tanaa sooma irraa qaban san baasuu qabdi qadaasani. Amata tokko ta'ee 4 ta'ee qadaa ramadaanaa hunda baasuu qabdi. Maaliif jennaan deeynii Rabbiitu isii irra jira jechuu. Deeynii Rabbii ka isii irra jiru san ofirraa haa kafaltu. Nama manguddoo soomana hin dandeenye yoo taate kaffaaraa irraa haa baasanii. Nama 30 nyaata haa nyaachisanii. Nama soomana qabu faxara yookaan immoo lulluuqii yookaan immoo haa fursiisanii. Abbaan hukumii tanaa Sheek Abdurrahmaan Shariifi. Gaafii lammaffaan akkana jetti. Guyyaa tokko soomanii nama du'e qadaa irraa baasuun ni danda'ama? Ta'etti yoo taatu, balballoonni gaafii tanaa abbaan kiyya seensa soomanaa irratti guyyaa tokko qofa soomanee gara akiraa deeme. Akkam irraan soomana moo akkami? Ta'ettu kara hukumii shari'aatiin maali tan jettu yoo taatu, deebiin gaafii tanaa soomana akkam namarraa soomananii soomana akkam namarraa hin soomanne yookaan immoo soomana akkam akka namarraa soomanuu danda'anii fi soomana akkam akka namarraa soomanuu hin dandeenye namni barachuu qaba. Hoggaa soomanni seenetti namni tokko yoo fayyaa dhabe, fayyaa dhaba kana keessatti nyaatee dhuguu ni danda'a, halaali isaaf. Hoggaa ramadaanni bahee booda yoo fayye, isaa fayyee ramadaanni kun yoo itti dhufe, yoo namni kun addunyaa irraa deeme, warri isa dhaalu isarraa soomanuun isaan irratti dirqama. Maaliif jennaan dantaa dhabee taa'e jechuu yeroo fayyaa argatetti. Ammoo nama tokko soomanni itti seenee osoo fayyaa hin argatin yoo ramadaana kana keessa du'e, takkaawuu ramadaana irraa ala bahee dhukkubni walitti dhaabbatee yoo osoo hiree hin argatin du'e, waa takkallee isarratti hin jiru. Abbaan hukumii tanaa Dr. Liyaawul Islaami. Gaafiin itti aantu akkana jetti. Yoo guyyaa jummaadhaa kabajaa isaatiif jecha soomanne ni danda'amaa? Ta'ettu yoo taatu, balballoomni gaafii tanaa yoo guyyaa jummaadhaa kabajaa isaatiif soomanne dhorgaan jirti? Ta'ettu yoo taatu, deebisaan gaafii tanaa ka dhorke nabii keenya sallallahu alaihi wasallam akki jedhe. Nabiin keenya soomana guyyaa jum'aa soomanuu irraa fagaadhaa. Guyyaa jummaadhaa kabajaa isaatiif soomanuu irraa fagaadhaa. Guyyaa jum'aa soomanaan kophaa baasuun dhorkaadha. Yoo guyyaa duraa soomantee takkaawuu saftiin walitti yoo soomante malee, guyyaa jum'aa waanuma shari'aan kabajaa jetteen kabajina malee akka fedhinnaa keenyatti kabajuun teenyaa miti jechuu. Fakkeenyaaf guyyaa jum'aadhaa qaama dhiqachuun, huccuu bareedduu uffachuun, suuratul kaaf qara'uun, nagayaaf rahmata nabii keenya irratti guddisuun akkasumas
kheyrii adda addaa dalaguun waan kabajaan guyyaa jum'aa qabu. Ammoo sanirraa ala bahanii karaa biraatiin guyyaa jum'aa kabajuun dhoorkaadha. Ammoo guyyaa jum'aa kana keessa yoo qadaan sirra jiraate takkaawuu naziriin takkaawuu kaffaaraan wanni guyyaa jum'aa kana wanni isii soomansiisaa yoo jiraatte guyyaa kana malee hin qabu jettee saniif yoo taate humaa hin qabu. Guyyuma jum'aa kabajuuf soomanuun kophaa isaa dhoorkaadha. Abbaan hukumii tanaa Dr. Liyaawul Islaamii. Sagantaa teenya tanarraa asumatti dhaabna. Haga hayyama rabbiitiin sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagayaa fi tika rabbiitiin jiraadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.